yuutubaroonni yamani durumaayyuu gizee biyya ormaa keessa jiran hojii boonsa hojjetaatiin turanii jechuudha. Dhugaa rabbii wantoonni akka yuutubaroota yamanii na gammachiisu jaaladhu hin jiran akka mataa kiyyaatti. Tokkummaan isaan qaban, jaalalli isaan qaban, kabajni isaan waliif qaban. Dura waliitiif kabajaa fi bakka guddaa akka isaan tolii qaban akka isaan wal guddisanii namas guddisuudhaaf dhufaa jiran jechuudha. Hojii isaanii olaatiin jette kan aadaa fi safuu eeggateetiin jedhee irratti isaan kan isaan dalaganii jechuudha. Har'as gaafa biyya galaatiin hin jiran dubartis ta'ee warri dhiiratis akkasumatti irraa hojjetaa jiran. Nuti maaliif fakkeenya irraa fudhannee akkasitti irra hin dalayin? Hanga yoo haati kenna viidiyoodha yoo TikTok irra viidiyoo waraabnu haati kenna mul'attee hin jettu uffata gaarii ofirraa hin qabdu jennee ashangulliitti irra keenyatti addatti ofirraa dhossina jechuudha kenna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفونا كم زرتنا دوتة سانتي أوروش وندم تكيسانو بجزراتني ورونا لا دوتان بجناجا دوتاني ورونا جمعت دوراتنا وجن تورتاني لايك سبسكرايب شير قطع أنا دوغا لتومان جرا ويا دا قبي قابلو تكاكبت ديا دنجرا وانت أكان ما جمعت سيسو هندرو بكيساني فيو إسين جمعت سيسو يا دا أنا سانجنا جمعت سيسو نام فيديو كنا رتو جاتشو دا فياله Dhugaa rabbii viidiyoon kun hedduu na gammachiise hedduu natti tolelleedha hedduu hamina natti tolelleedha keessattuu yuutubaroota Oromootii fi hunduma keessaniif akka akkas ta'uutiin qaba irraayis waa barattan waa hubattan jedheetii yaada akka kiyyattan viidiyoon kun laalee na gammachiisu caalaa wanta irraa baradhee fi wanta irraa hubadhetu caalaa jechuudha. Maal argina beektu yeroo ammaa kana namoonni hedduu yuutuubii erga banatanii booda gaafa gara biyyaatti galaniitti ni jedhan achi buutee isaaniitti dhabamu. Asitti hirribatti dhabanii gursaa itti bulanii sa'aatii guuttatanii maatii guuttatanii erga geessanii booda keessattuu liibistirim yaarditiin ta'e keessa amma namni xiyyeeffannoon isaa guruupitti deebi'e gara liibistirim yaarditiinidha kan sa'aatii guuttataatiin hin jiru erga guunnee gara biyyaatti gallee booda achi buuteen kenna dhabamaa jechuudha. Maaliif achi buuteen maali beektu sababbiin isaa? Garii gadhiyoo kana viidiyoo TikTok irratti argeen ture haati simcee wajjin deemti osoo TikTok irratti viidiyoo waraabaa jirtu haadha isitti ashangulliitii keette. Obbiratti jechuudha. Hin qaanfannaani aadaa biyya keenyaa kana uffannaa biyya keenyaa kana seera kana namni maal nuun jedha jennee qaanfannaan. Har'a garuu meelaa lammakaa mukaanus waa hunda nagartanoo ta'e yeroo isin fichaa mana keessaa yookiin kosii jechuudha kan horii yoo isin xara difa argitu akka aadaatiin akka aadaa fi seera Oromootiin yeroo isin mana qulqulleessitee nyaata hojjattee maatii isin nyaachisu tarkitan jechuudha waan nama gammachiisu kana ol dhugaa rabbi wanta kana na gammachiise illee hin jiru akkuma isin jedhe waa hedduun tadara kana caala baradhalee hin jira jedhee yaaduun. Maaliif akkatti hojjenne maaliif ittiin qaanfanna aadaa keenya maaliif ittiin qaanfanna jireenya biyya keenyaa jireenya jiruudha aadaa keenya waan ta'eef jechuudha kan ormaa kun wajjin hin galu waan isin ajaa'iban mannata fashayyuu warroota magaalaa keessa ta'anii bakka gaariitti ta'aniitiin viidiyoo waraabaa inni laalu kan laalu kamiin viidiyoo baadiyyaa irraa gallakkifamu laala namni kun hundis akkasuma jedhee yaada akkasumatti viidiyoo babbareedaa viidiyoo biyya keessa viidiyoo babbareedaa hosin jedhu akka aadaa fi seenaa fi seera Oromootii yoo waraabanii galakkisan isaaniidha kan inni irra caalatti ilaalu xiyyeeffannoo kiyya achirra ka'ee achirratti isa laalaa jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee nama ajaa'iba garuuyyuu. Mee warroonnummaan yuutuubii banattanii asii gara biyyaatti galanii achi buutin isaanii dhabamu kuni wantoota akkuma kan nuti hojjettu kana maaltu hojjechuu isaan dhooge. Namni hundumtuu jireenya makkanaa kana jiraataatiin hin jira jechuudha. Kan magaalaa jiraatus jira. Garuuyyuu aadaa keenya kan duriisan seenaa keenya kan duriisan jireenya maatii keenya baadiyyaa maal osoo waraabneetiin gallakkisnee hanga waan biraatuyyuu yoo sirbine malee hin ta'u yoo waan gaarii hojjenne malee hin ta'u. Kanaaf dhugaa uummu kan kanaafuu warroonni yuutuubii banattanii gara biyyaatti gaafa galleetiin hin jenne irratti dalagneettanii hardhasitti gorsaa irratti bultanii isilkii irraa bulchaa namaan jettanii liibii istiriim yaarditira sa'aatii 24 irra taa'aatiin guruupidhaan sammuun keessan achirratti dhameetiin osoo asin dalagaa mana arabaa isin qabatu osoo asin isin yaamanuu asin irratti dadhabdanii osoo asin iimeeliin keessan isin jalaa bare waa hedduu jira dadhabbii hedduu qaba saabskiraayib isin irraa mura sa'aatii isin irraa kaasa kan hunda itti dadhabdanii gaaf biyya galtan waan irratti hojjettan wallaaltanii yuutuubii keessan lafatti gadhiistanii dhugaa rabbi waan akkana kanarraa waa baradhaa irraa waa hubadhaati gaaf biyya galtanillee hojii baay'eetu jira waa baay'ee hojjechuu dandeettan qonna jira bocuu jira qoraan dhaquu jira aramaa jira maaliif kanneen hojjettaniitiin as nuun baasne nuti sa'aatii 24 mana arabaa keessa deemnee gaafa yuutuubii kanarras dhufnee wanta akkasii kana ilaaluudhaaf qophiidha namoota hedduutu ilaaluudhaaf qophiidha. Waan biraammoo sa'aatii 24 ilaalaatiin oolla jechuudha hundumti kennayyuu mana gaarii fi algaa gaariif kan ilaaluu barbaachisaa ta'e sa'aatii 24 ilaalaa oolla kanarra dhimma hin qabu jechuudha warri yuutuubii irra jiru kan ilaaluu barbaannu wanta akkasii wanta akkas nama gammachiisu aadaa keenya jechuudha.
nu qofaa miti immoo kan laalu wanti isin beekuu qabdanii namni saba birallee laala akkuma nuti aadaa saba biraa laaluudhaaf deemnu kana sabni birallee aadaa keenya kana laaluudhaaf kan dhufu kumaatama jira jechuudha yeroo xiqqoo keessa guddachuu dandeessan yoo ammoo turat hojjechuu hin dandeenye maalif nama keenya namni biraa irratti hada lagatu yuutuubicha jechuudha nama hedduudha amma hiriyoonni kiyya ani fakkeenyi isinii fudhadhee namni raasanii haasa'uu danda'u nama hedduu jira yuutuubii kana baratanii kan biyya galaniitiin dhiisanii achi buutan isaanii irra dhabamu jechuudha. Kanaafuu jalqaba hojjechuun dura wanti irratti hojjennu beekuun dirqama keenya gaaf biyya galillee mootu yoo hedduu jira waa kumaatama jira wanti dalayni waan ta'eef nuti qophii miti gaaf biyya galleetiin hin jedhu. Gallee hojjenne gara biyyaatti gaafa gara biyyaatti gallu akkasiin isin jedha obboleeyyan kiyya jajjabaadha gaafa yuutuubii kana banannee gara biyyaatti illee deebinee jenne wantoota saba keenya ilaallatu nu ilaallatu eenyummaa keenya ilaallatu irratti hojjechuudhaani asumaan aadaa keenya illee guddisnaa ofii keenya illee hin guddannaa yuutuubii kana banannee immoo maallaqa irraa argachuu qofaa miti kan nuti ilaaluu qabnu waan gaarii qofa irratti hojjechuu jechuun waan bareedu osoo hin taane wanti gaarii wanti guddaan bakka inni jiru baadiyyaa keessadha biyya keessadha waan ta'eef sa'aatii guutatanii waa hunda erga guuttattanii gara biyya keessanii galtanii maatii keessa wajjinii waa hunda wanti irratti hojjetan kumaatamatu jira waan ta'eef xiyyeeffannoo irratti kennuu dhabuudhaan nuti kan duubatti nu deebisaa jiru duubatti nu harkisaa jiru kan saba biraatis gara biraatis ilaalta yoo ta'e wantootuma kana waraabanii yeroo xiqqoo keessatti ittiin guddatanii aadaa ofillee barsiisanii ofillee baratamanii jechuudha. irratti hawwatannu fakkeenya namaa fudhannu bakka maratoo son taaneen jedha ulfaadha galatooma woroonni chaanela kanaaf haaraa taatanii like subscribe gochuun irraanfatinaan isin jedha ummu kannuu isin immoo waa baay'een irraa baradhee jira dubartii jabduudha dhugumatti durumaayyuu maashaallah